Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimmoota fayyaa, misoomaa, hawaasummaa, aadaa fi ispoortii wixinee sirna nyaataa irratti qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin mari'ateera. Wixineen kutaalee 6 fi boqonnaawwan 32 qabu kun hanqina nyaata madaalawaan du'a lammiilee ga'u hir'isuuf kan yaadame ta'uu ministeerri deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dugumaan maricha irratti dubbataniiru. ሀገሪቱን በየዓመቱ ከ16 በመቶ በላይ galii waliigalaa biyyattii dhibbeentaa 16 ol kan nu dhabsiisu rakkoowwan hanqina sirna nyaataan wal qabatanii uumamanidha. Kanaa wal qabatees baasiin birrii biiliyoona 55 fi miiliyoona 500 ol ni ba'a. Duuti haadholii fi daa'immanii hirdhachaa dhufus ammallee du'a daa'immaniif sababni walakkaa olii rakkoo sirnuma nyaataa kana. Kaayyoon wixinee kanaas sirna nyaataa hojiirra oolchuun tajaajilawwan isaa waliin ga'uu, dhiyeessii nyaataa madaalawaa waliin ga'uu, kanaanis lammii fayya qabeessa umurii dheeraa jiraatuu fi oomishaa ta'e uumuudha. Yaadota wixinichaa ammata irratti yaada fooyyeensaa kan kennan miseensonni koree dhaabbichaa fi qaamoleen dhimmichi ilaallatu rakkoo sirna nyaataan wal qabatee mudataa jiru hambisuu kan danda'u wixinichi hammattummaa fi dhaqqabummaan isaa sirnaan ilaalamuu qabaa kaasan. አዋጁ ላይ በተለይ ነፍሰ ጡርና አጥቢ ሴቶችን labsichi haadholee ulfaa fi hoosiftootaaf xiyyeeffannoo kennuun isaa gaariidha. Dubartoota umurii kamirrayyuu jiranii fi xiyyeeffannoon wal fakkaataan osoo kennamee caalmaatti bu'a qabeessa ta'a waan ta'eef labsichi gama kanaan irra deebiidhaan osoo ilaalameen jedha. በጣም አስፈላጊ አዋጅ ነው። labsichi baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisummaan isaatis sirnaan ibsameera. Haa ta'u malee daangaa itti raawwachiifamuu qaba. Naannolee labsii sirna nyaataa kana hojiirra oolchanitti jedha. Naannoleen hojiirra oolchine ni jiru kan jedhu gaaffii kooti. Yaada waltajjicha irratti ka'eef ibsa kan kennan ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Daabaan gama isaaniitiin mariiwwan taasifamaa jiran irraa galteen wixinichaaf ta'u gaariin argamaa jiraachuu kaasanii wixineen sirna nyaataa kun raggaasifamuun yeroo hojiirra oolutti lammiilee furmaata guddaa kan qabatedhas jedhan. ጤና ችግሮች ምክንያት የስርዓተ ምግብና ሕክምና ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች sababa rakkoowwan fayyaatiin lammiilee sirni nyaataa fi yaalli barbaachisuuf sababa balaawwan uumamaa fi namtolcheen jeeqama sirna nyaataaf kanneen saaxilaman, kanneen maatii isaanii dhaban, kanneen saalessummaa sammuu qabanii fi kanneen daandiirra jiraatan illee labsichi yaada keessa kan galchedha. Mariiwwan kanaan duraa taasifamanis galteewwan hedduu arganneerra. Dhimmi hirmaachisummaa labsichaa har'aa ka'es kallattii xiyyeeffannoo keenyaa isa tokkodha. Labsichi naannolee hundatti kan hojjetu ta'uun dhaqqabamummaa isaaf ragaa ta'uus Dr. Maqdas kaasaniiru. በአንቀጽ 9(1) ሀ ላይ በተለይ labsicha keeyyata 9 keeyyata xiqqaa tokko irratti addatti itti gaafatamummaa bulchiinsa naannoleef kennineerra. Kanaafiyyuu bakki labsichi itti hojiirra oollee hin jiraatu. Sadarkaa biyyaalessaatti kan hojjetamu waan ta'eef galtee kana kan fudhannu ta'a. Wixinichi fooyyeensi barbaachisaan erga taasifameefiin booda mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuun kan raggaasifamu ta'a.